suuraan akkana naa dhufe suuraa kanarratti akkana dhahe gadi baasee erga akkana naa dhufe xiqqoosii akkana irra gadi buta jechuudha. Akkanaa mul'atuuf erga akkana irra gadi butadhee isa kinoo aappiliin tajjitu tana dhufee al tokko gadhaa erga irratti gadhaa ammoo akkana ol harkifadhee kinoo kaarenti broadcast tajjitu tana gadi tuqaa laal adurreen amma asirrannaa baateetti jechuudha. Chaalengii iimeelingii tajjitu asirrannaa baateetti adurreen isii tana gad tuqee kanas godha broadcast irratti gad tuqee jira jechuudha. Kinoo broadcast kanarra eegee gad tuqee liivingiyaa amma liivii erga seenuu barbaade intarfi tajjitu tana kinootuun tana intarfi tajjitu tana dhufee irra gad tuqaa irra gad tuqee yoo jedhe kinoo akkanatti liinkii naa ergama jechuudha. Liinkii kanarratti al tokko kana gad tuqaa achirraa erga al tokko kana gad tuqee bulee godhee asitti kooppii tajjitu tana kooppii godhaa. Kooppii erga godheen booda mallattoo X tana qabeet isii gad tuqa. Isii mallattoo X tana qaqqabee gad tuqaa duubatti baa amma bahee maal godha amma isa kanarratti deebi'a jechuudha. Xiyya tana argitanii isii tana al tokko gad tuqa jechuudha. Amma eessa dhaqaa jira liivii seenee bakka amma seenee jira kooppii.